Egaa wanti akkanaa dubbachuudhaafis amanuudhaafis wanta hedduu namatti ulfaatudha. Akkasumas immoo wanta hedduu nama gaddisiisudha. Dhugaa Waaqayyooti. Akkuma agartan abbaa biddeenatii fi ilmoo fi abbaa biddeenaa yookaan abbaa manaa lammataa waliin wal taate kan ajjeeftedha jechuudha. Kan murteen du'atti kenname akkuma viidiyoo seensa irratti isinii teessise. Wanta akkanaa Waaqayyo namaa naadheessu dhugaa Waaqayyooti. Wanta baay'ee darbee biyya keenya keessatti haala nageenyatiinis wal qabatee akkasumas immoo dhimma maatii keessatti wal qabatee waan hedduu darbe. Inni kun isa addaadha. Dhugaa Waaqayyoo wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Nagaa koo hin dagannee nageenyi Waaqayyoo bakka jirtetti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota yuutuubii kiyyaa akkam jirtu? Annagaadha galata Waaqayyoo isinillee baga jiraattan jecha warroonni mana kiyyaaf haarawaa taatan gaa sabiskiraayib naaf godha. Warroonni dursa turtan immoo laayik gochuudhaan na waliin turaa namoota hedduu biraa akka ga'u laayik naa godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa wanna dhiifama. Wanna nama gaddisiisudha dhugaa Waaqayyo wanta miira namaa keessaa hin baanedha wanti ta'aa jiru. Akkuma agartan haati ishee micayyoon tuni umuriin ishee waggaa 11. Haati ishee abbaa biddeenaa waliin abbaa manaa isheetiin adda baatee abbaa micayyoo tanaatiin adda baatee abbaa manaa biraa heerumtee jechuudha. Abbaa manaa biraa kana waliin wal ta'aniiti jechuudha micayyoo tana kan ajjeesanii. Haala suukkaneessaa bakka haala akkan sababa kanaan duute yookaan immoo akkana taate jedhameetillee hin amanamneedhaan jechuudha. Kan isaan hatta aara kasalaa yookaan aara abiddaatiin ishee ukkaamsanii jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo kanatti seerri murtee du'aatti kenne jechuudha. Abbaan illee abbaa biddeenati isheerraa hin uumamne isarraa hin uumamne micayyoon tuni. Haati tuni garuu wajjin makaraa nyaattee ji'a 9 garaatti baattee waggaa 9 dugdatti ishee baattee waggaa 3-4 dugdatti ishee baattee guddistee micayyoon tun maal ishee gootet micayyoo ganaa ol guddattu daa'ima umuriin ishee waggaa 11 abbaa manaa ishee lammataa waliin wal taatee ajjeefte jechuudha. Kan darartee aara abiddaa yookaan aara kasalaa itti gubdee ukkaamsiteer bakka qaamni ishee kukkutamee qaama ishee kukkutanii fixanii kanatti aansee immoo qoricha dhugdee akka jedhamuuf yookaan immoo qorichaan duute akka jedhamuuf qoricha afaan isheetitti naqanii qoricha akka afuur ishee dha'u jechuudha. Yookaan immoo qaamni ishee akka dha'u qorichaan duuteedhaan dubbachuudhaaf jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Gara jabummaa akkamii keessa jira? Keessattuu bara haati ilmootti jabaattu keessa akkamiin geenya? Dhugaa Waaqayyo kun hundi cubbuu keenya baay'ate moo Waaqayyoon maa nu yaadachuu dideennee Waaqayyotti dabarra yeroo tokko jechuudha. Dhugaa Rabbiitti kana caalaan maaltu argamuuf deema? Wanti kana caalaa yaa Rabbi jedhamu hin jira. Dhugaa Waaqayyootiif jechuudha. Micayyoon tun fakkeenyaaf wanti ishee shakkitu yoo jiraate ani akka nama tokkootti yookaan akka dhuunfaa kiyyaatitti gaafan ilaalu namni har'a lubbuu namaatirra qarshii filata. Lubbuu namaatirra qabeenya filata. Micayyoon tun gaafa guddattee gahee abbaa kiyyaa yookaan immoo osoo abbaan ishee kun lubbuudhaan jiraachuu baate gahee abbaa kiyyaa yoo jette yoo gaafatte malee micoon tun dubara ilma dhiirarree osoo ta'e gahee abbaa kiyyaa dheeqee abbaa ofiitti tafa. Micoon tun dubara boru jireenya mataa ishee jiraachuu dandeessi. Haadha kanarraa yommuu baate ofiin of dandeechee haadha iyyuu deebitee nama gargaaruu danda'u jechuudha. Carraa dubartoota hedduu numa agarra. Micayyoon tun ilma dhiiraa miti qabeenya ishiin gaafanne qabeenya abbaa kiyyaatti ishiin gaafanne yookaan immoo na gaafatteettillee boruuf hoo shakkitee ta'e micoon tun dubara. Ifin osuma gaafatteeyyuu micoon tun lafti nyaatanii fixan qabeenyi nyaatanii fixan nyaattee nama fitti malee jechuudha. Dhugaa Rabbii. Kanarra yoo ta'e malee gahee akkanaati dheetan sammuu kiyyatti yaade jechuudha. Dhugaa Waaqayyootitti. Gahee abbaa kiyyaa boru gahee abbaa manaa kee wajjin abbaa keenya wajjin walitti horata naa qoodii jetteeti na shakkiteetti ajjeefte moo akkamitti ji'a 9 muruu wajjin xaartee waggaa 1 haga waggaa 11 ishee wajjin ifaachee guddistee harka maaliiti harki dhaqee ilmoo ofii handhuura ishee keessaa baate kan ajjeefte ajjeesurraayyuu immoo haala suukkaneessaa kana haala bakka nama gubu kan garaa namaa keessaa hin baane kanaan kan ishee dararte maaliif barbaachise? Dhugaa Waaqayyo gaafa zimmidhaniituma bakka laalanii dubbiin bakka keessatti bakka nama aarsa dhugaa Rabbiitti jechuudha.
waan akkanaa waaqayyoon biyya keenyarraa isaa kaasu waan akkanaa rabbiinis immooyyuu dhala namaa keessatti rabbiin fidi. Kun hojjaa seexanaati malee haati ofii takka akkamitti ilmoo ofii ajjeesuu jechuun dhugaa rabbii hedduu kan garaa nama nyaatu garaa namaa keessatti kan hin baane jechuudha. Akkuma jalqaba dubbadde ka abbaa sunillee abbaa biddeenati foonummaa irraa hin qabu. Isheen akkamitti isaa walii galtee ilmoo ofii akkana gooti. Kan ajjeefterra kanan saqaayaate reeffa ishee jechuudha. Kanarratti immoo mangistiin murtee gahaa yookaan immoo murtee gaarii kenne namni lubbuu baatee lubbuutti faradu raawwii isaan raawwatan. Abbaan biddeena kunii fi haati ishee kun raawwii isaan raawwatan gaafa ilaalanii kallattumaaf firdii du'aa kennuun mootummaa yookaan immoo seeraa bareedan jedha akka dhuunfaa kiyyatetti. Maaliif tokkoffaa namni irraa haa baratu jedhama garuu namni akkasitti kan hundirraa baratus hin jiru. Namni hin baratasii gin kan hunda sirraan baratu namni maaliif deddeebi'aa ture waggaa tokko dura waggaa lama dura waa'een ajjeechaa kun akkasitti deddeebi'aa ture jechuudha. Garuu kana keessaa waggaa lamaan darbe keessa yoo yaadattanii boolee arraabsatti abbaa fi haati hojii deemanii sarratanii ijoollee lama ajjeefte turtii yeroo dheeraa yookaan ji'a 6-7 booda murtii du'aa kenneefi jechuudha sarratanitti sanii mangistii yoo yaadattanii. Kanaaf ammas immoo yoo jara kanaaf murtii du'aa kennee jechuudha. Kuni firdii yookaan immoo seera gaariidha. Maaliif yoo ta'e ammoo fedhe soo ta'e ishee nama qabeenya fillee micootana yoo dhiibdee jiraatte wantoota biraatti illee micootana yoo dhiibdee jiraatte ofiifis qabeenya kanatti nafni daa'ima namicha kanarraa yookaan immoo abbaa manaa lammataa kanarraa argattus hin guddifanne qabeenya wajjiniin horanneedhanii waliin maratan keessas hin jiraanne. Maaliif daa'ima corqaa tana ol guddattuu tana haati ofii dabarsitee lubbuudhaan gaafa dabarsitu ishiinis immoo iyyuu asaqaayyaatus ishiinis immoo firdii du'aa argatteerti jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa waaqayyoon biyya keenyarraas ta'ee nama keenyarraa isa rabbiin fageessu kana rabbiin laphee namaa banu dhugaa rabbii bara dhumaatti ga'e yookaan immoo akira zaman jedha warra arabaa yeroo haasa'u bara dhumaa santu ga'e amma jedhanitti bakka cubbuu keenya baay'ate namni kamuyyuu bakka jirutti bakka jiraatutti haala keessa jiru hundatti namni amantaa garaagaraa qaba akka amantaa isaatiitti rabbii kadhachuu qofa malee wanni barbaachisu hin jiru. Maaliif wanni kana caalaa ulfaatu wanni kana caalaa gurratti dhageettiidhaaf nama sururu hin jiru dhugaa waaqa jiraataa jechuudha. Maaliif haati ilmoo ofii ajjeeftee irratti deebitee dararte bakka du'aa ishiillee akka kubbaa kanatti albeedhaan qaqqaltee itti taphatte jechuudha. Kuni baqa gaafa dhagamu gurrumaaf hin tolu dhugaa waaqa jiraata. Waaqayyoon kan hundumaayyuu nurraa haa qabu. Waan laphee nama cabsuudha waan nama gaddisiisuudha bakka dubbiitti kan hin tolleedha. Maaliif haala nageenya biyya keenyaa haaluma amma irra jiraniinuu wal qabatee bakka namni nagaan jiraachaa hin jiru. Biyya keenyayyuu bakka namni unkaan wal ajjeesanii wal jibbuu dhiisee jaalalaan jiraachuun dadhabamee jira. Namni jireenyuma isaa fooyyessee jiraachuu dadhabe. Har'a garuu kana keessa garagaranii lubbuu daa'ima ofii wal biraayyuu namni akkamitti gargar facaanee wal arginee jiraannee dheebboo'a. Isheen garuu har'a lubbuu daa'ima ofii balleessitee an balleessite irratti taphachuun hedduu tokko nama gaddisiisa. Kanaafuu ishees ijoollummaa isheetti corqaa cabdee waaqayyoon lafa boqonnaa isheedhaa kennu biyyee itti salphisuu lubbuu ishee hamaaruu jechuun barbaada. Akka nama tokkootitti lapheen dhukkube dhugaa waaqayyoo lubbuu ishee hamaaruu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kiyya guyyaarraa kana fakkaataa. Subscribe naa gochuu hin dagatina warroonni mana kiyya faaraa taatanii warroonni immoo kana dura turtani like godhaa viidiyoo kiyya biyaansi yoo baay'ate daqiiqaa 5 ol laala. Maaliif daqiiqaa 5 ol yoo laaltanii view ni dabala yoo view dabale immoo nama hedduu bira gaha. Faayidaan view akkasii fakkeenyaaf amma akka TikTok irratti diyuuti yeroo godhan nama hedduu bira gahu asitti immoo YouTube irratti yeroo laalan yeroo viewun baay'atu namoota hedduu bira gahaa jechuudha YouTubein. So waan akkasiiti. Kanaaf share godhaa, like godhaa, subscribe godhaa. Yoo rabbiin eeyyame yeroo dhiyootti immoo gara biyya keenyaa gallee sirna kan irratti hojjennu ta'a. Wajjumaan harki taraa wal dhiqaa wajjumaan wal gargaarreetu hojjennaa. Warri YouTubein banattee YouTubii banadhaa hin fayyada malee hin miidhu. Faayidaa qaba malee miidhaan qabu. Dadhabbiin isaa yookaan immoo ifaajeen isaa immoo hojii mana madaamii hin caalu. Dhugaa waaqayyootitti ifaajeen mana madaamitti ifaajaa oolu dadhabbiin mana madaamitti dadhabaa oolu kana hin caalu jechuudha dadhabbii YouTubii.
Kanaaf odoo abdiin kutiin odoo maallaa godha inni hin jedhin jechuudha. Irra deddeebi'a anam YouTube kana yoo xiqqishaate YouTubein kun anaaf YouTube sadaffaadha jechuudha. Inin amma itti fayyadamaa jiru sadaffaadha. Maaliif naara badeedee abdiin kunne yeroo hunda carraa takkitti akka TikTok sanatti deddeebi'ee namaan kan carraa takkitti kenna YouTubein bannaan badeera. Itti deddeebi'eetumaan banadhe jechuudha. Biyyaansan YouTube ergan jammaree waggaa 3 waggaa 2 foo akkasiin ta'a. Kana keessatti garuu anaaf YouTube sadaffaadha inni kuni. Akkaataa malee abdiin kutanne jechuudha. Maaliif milkaa'ina isaa fi faayidaa YouTube wannan beekuuf jechuudha. Dhugaa waaqayyo warri yeroo sana wajjin jalqaban waaqayyo isaan milkeessu ammas milkaa'anii eessa akka jiran wannan beekuu fi soo gabaabumatti warri isinitti hin baay'isu YouTube warri banatillee YouTube banadhaa itti fayyadama dadhabbii hin qabu warrootuma nurra kana dura TikTok irra viidiyoo YouTube irratti gadhiise ilaalaa akkamitti akka banatan akkamitti viidiyoo akka gadhiisan akkamitti edit akka godhan waan hundi isaa salphaadha jechuudha. Maaliif boruu yoo biyya keenyatti gallee rabbiin biyya keenya nagaa godhe irratti hojjechuu dandeenya. Akkuma nama kamii kaffaluu nuufis kaffaluu ni danda'a jechuudha. Salphaadha kun dhugaa waaqayyootitti. Kanaaf akkasan siniin jedha turtiin kiyya irraa kana fakkaata. Nageenya waaqayyoo bakka jirtutti isin faa baay'atu nagaatti turaa hedduu sin jaaladha. Bye bye.